Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa Jawaar Mohammediin akeekkachiisanii jiru. Alaabaa adda bilisummaa Oromootti quba kee akka ittiin buufne suuraas biratti akka hin kaane sochii kamillee biratti akka hin argisiisne jechuudhaan xalayaa barreessuudhaan akeekkachiisanii jiru. Waa'een xalayaa kanaa dhugaa moo dhugaa miti? Xalayichi kunis sobaan barreeffame moo kan adda bilisummaa Oromoo irraatii gama KFO'tti ergamedha? Odeeffannoo kana keessatti waa'ee kanaa qulqulleessinee isinitti himna. Akkasumallee dhimma ittaanaa Habtee fi Jawaar Mohammed gidduu dubbiin adeemaa jiru wal dhabdee dhuunfaa moo waanuma jiru dhugaa qabatamaati. Ittaanaan Habteen wanta inni jedhe kun dhugaa moo dhugaa miti kan jedhu odeeffannoo kana keessatti gama lamaaniinuu qulqulleeffannee isiniif qabannee dhufnee jirra. Akkam jirtu jaallatamoo kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Oromiyaa Star hundi keessan bakka jirtanitti dhiyoo fagoo keessaa filateessanii warri nu hordofaa jirtan nagaan bakka jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jecha guyyaa irraa kanas odeeffannoo isiniif qooduudhaaf deebinee dhufnee jirra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti turtii nu faana taasisaa isiniin jechuudhaan obboloonni chaanaalii Oromiyaa Staariif haaraa taatan yoo jiraattan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'a isiniin jecha viidiyoon kun yoo isinitti tole jajjabeessuudhaaf laayik gochaa isiniin jecha sagantaa keenya hanga xumuraatti daawwadha. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa obbo Jawaar Mohammediin xalayaa isaanii keessatti alaabaa adda bilisummaa Oromoo seeraan boordii filannootti galmaa'ee jiru seeraan ala bakkeewwan garaagaraatti waltajjii adda addaa irratti fayyadamaa jira. Sochii kana nurraa akka dhaabsistan kanaan dura eegaa turre haa ta'u malee dhaabsisuu waan dhiiftaniif xalayaa kana barreessuuf dirqamne jechuudhaan gama paartii koongireesii federaalistii Oromoo irratti barraa'eeti kan inni jiru xalayaan kun jechuudha. Haa ta'u malee barreeffama kana keessatti jechoonni afaan Oromoo haala hin malleen caccabanii burkutaanii kan jiran yeroo ta'u kanumarraa ka'uudhaanis namoonni hedduun xalayaan kun gama adda bilisummaa Oromoo irraatii hin ergamne kan jedhani namoota hedduudha. Keessattuu mucaan obbo Baqqalaa Garbaa Saamu'eel Baqqalee akka jedhetti ABO'n dhaabaa Oromummaa fi afaan Oromoo waggoota hedduudhaaf nu barsiisaa turee fi nu barsiisaa jirudha. Dhaabni Oromummaa fi afaan Oromoon boonu xalayaa dogoggoraa qubeedhaan guutame akkasii ni barreessa jedhee ni yaadu. Akka tilmaama kootti xalayaa kana nama dhuunfaa wayituu qopheesse. Gara ergaa xalayichaatti gaafa dhufnu alaabaan kun kan Oromoo maraati. Gaafa abboonni keenya alaabaa sana qopheessanii onnee fi sammuu isaanii keessaa uummata Oromoo guutuutti ture malee paartii siyaasaa tokko qofaatu ture miti. Gootonni Oromoo kan alaabaa kana qabatanii wareegaman Oromoodhaaf malee paartii siyaasaa tokkoof miti. Xalayaan kun dhugaa yoo ta'e seenaa fi wareegama shinnigaa isa abbootiin keenya amantaadhaan addaan hin baanu jedhanii waliin du'anii boolla tokkotti awwaalaman sana irraanfannee nuti har'a alaabaa koomaaf fayyadamte waliin jechuu irraa gahuun keenya imaana abbootii keenya wareegamanii nyaachuu keenya argisiisa nuuf safuu jechuudhaan waa'ee xalayaa kanaa irratti jecha baay'ee nama ceephaa dubbachuudhaan egaa Oromoon asirratti wal qooduu akka hin qabne dubbatee jira. Haa ta'u malee xalayaan kun gama dhaaba adda bilisummaa Oromoo irraatii ergame kanneen jedhu hin jiran jechuudha. Haa ta'u malee xalayaan kun akka namoonni garaagaraa jedhanitti ittaanaa Habteetu qopheesse kanneen jedhanii jiru. Sababni isaas peejii sana jalaatii aadmiinii yookaan hooggantoonni peejii sanaa London irraatii yookaan United Kingdom irraa akka jiran dubbata. United Kingdom kan jiru immoo obbo Ittaanaa Habteedha. Sababuma Jawaar irraa wajjiniin wal falmaa jiraniif xalayaa kana qopheesse kanneen jedhanis ni jiru jechuudha. Egaa Ittaanaa Habteen kanaan dura akka dubbatetti Jawaarii impaayerii biizinesii isaa Itoophiyaa keessatti babal'ifachuudhaa fi biizinesii isaa hojjechuuf jedhee Oromoo gurguraa jira jechuudhaan dubbatee ture. Abbaa kaampaanii 23dha. Himata mana murtii yeroo inni hidhamee ture irrattillee dhiyaatee ture waa'een kaampaaniin isaa kun jechuudhaan Jawaar Mohammediin baay'ee qeeqee kan jiru yoo ta'u akkasumallee Jawaar Mohammed Abiy Ahmed wajjiniin mari'achuudhaan gara biyya alaa kana keessa akka deddeemaa jiru dubbatee jira. Haa ta'u malee waa'ee kanaa irratti odeeffannoon qabatamaa Abiy wajjin mari'achuu kaampaanii 23 qabaachuun isaa odeeffannoon qabatamaa hin jiru. Kan dhagahame afaan obbo Ittaanaa Habtee irraatii ta'uusaa qofaadha jechuudha. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya waa'ee xalayaa kanaa soba ta'uun isaa persentii 80 soba nama jechisiisa. Sababni isaas addi bilisummaa Oromoo jechoota afaan Oromoo akka kanatti hin caccabsu. Kana malees bifa xalayaa kanaa yoo laalle kan orijinaala yookaan ofiishaalii adda bilisummaa Oromoo irraatii ergame miti. Kana malees waa'ee Ittaanaa Habtee irratti wanti qabatamaan waa'ee Jawaar irratti inni dubbate wanti qabatamaan namni beeku hin jiru jechuudha. Egaan kabajamtoota
hordoftoota keenyaa hanga dhumaatti turtii nu faana taasisuu keessaniif ulfaadhaa kabajamaa isiniin jecha yeroo biraa viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti bakka jirtanitti nagaan nuuf turaa galatooma.